Hello, jirtu hordoftoonni Kookif Tube akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi keenya isin akka qabu jecha har'a international marketing boqonnaa torbaffaarraa geenye jirra. Boqonnaa tokkoffaa gajjaaffaa isin hojjennee turre har'a immoo boqonnaa isa dhuma distribution strategy in international context kan jedhu kan ilaallu taachuudha. Principle of marketing guutuu isa hojjenneerra international marketing immoo har'a kan dhumaa taachuudha. Kanaaf video keenya gara duubaa deemtanii ilaaluu ni dandeessu. Barattoonni koorsiin kun isin ilaallatu jechuudha. So boqonnaan torbaffaan waa'ee distribution strategy ilaallata. Egaa productiin tokko erga produce ta'e booda pricing strategy isaa ilaalleerra. Erga gatiin isaa ba'ee booda immoo distribution strategy isaa ilaalla jechuudha. So productiin tokko bifa kamiin distribute ta'a? Strategiin distributionii maal faadha? International context kan jedhu kan ilaallu taachuudha. Warroonni chaanalii keenya subscribe goone subscribe godhaato chaanalii kanarraa video gadhiifamuu fayyadamuu ni dandeessu. So amma distribution gaafa jennu dura distribution duratti termii logistics jedhu ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. So logistics gaafa jennu is the process of planning, implementing and controlling the efficient, cost effective flow and the storage of raw material, in process inventory and the finished goods and the related information from point of origin to point of consumption for the purpose of confirming a customer requirement. Generally logistics gaafa jennu wanta tokko jalqaba raw material isarraa jalqabnee processii inni keessa darbu hunda hammachuudhaan wanta dhumarratti produce goone sana product yookaan goods dhumarratti produce goone sana immoo bakka itti oomishne yookaan origin, yes, point of origin irraa gara consumption or destination itti adeemsi itti keessa darbinu kuni generally logistics jedhama jechuudha. Therefore logistics jechuun the process of planning, implementing akkasumas controlling the efficient and the cost effective flow jedha. Yes, wanti tokko from origin to destination gaafa ga'u transportation cost jira, costoonni garagaraa jiru jechuudha. Costiin kuni maal ta'uu qaba? Cost effective ta'uu qaba jechuudha. Maaliif kaampaaniin kamiyyuu producerri kamiyyuu yeroo hunda profit generate gochuudha, profit maximize gochuudha kaayyoon isa sila ta'eefu cost effective flow of material or process tu barbaachisa. Cost effective material process qofa osoo hin taane storage of that raw material. Yes, wanta tokko store gaafa goonu wanti sun yeroo dheeraa turuu danda'amoo hin danda'u, durabiliidha moo durabilii miti kan jedhu ilaalamuu qaba. Wanta durabilii hin taane yeroo dheeraa kan tursiiftu yoo ta'e gatiin isaa depreciate ta'aa deema waan ta'eef. Kanaaf starting from planning to that of the consumption scenario jiru logistics jedhama jechuudha. Purpose isaa, yes, purpose kun immoo objective isaa, kaayyoon isaa inni guddaani customer requirement sana confirm gochuudha, achieve gochuudha, customer satisfaction fiduudha waan biraa miti. Yeroo kana nutis product keenya irraa profit argannu ka profit barbaannu argachaa deemna jechuudha. So the most popular mission or concept of logistics management is the concept of 7R. 7R. Look, generally mission in isa, yes, mission in logistics wantoota kanneen manage gochuudha. 7R's concept kan jedhamutu jira. 7R's concepting the right product, the right quantity, the right condition, the right place, the right time and the right price jechuudha. Product tokko gaafa oomishnu productiin sun the right product ta'uu qaba. Quality barbaadamu, wanti product nuti barbaadnu, wanti service inni nu kennu barbaadu guuttachuu danda'u qaba jechuudha. Requirement specification nuti barbaadnu guutuu qaba. So the right product jennaan. Amma productiin suni right quality hin qabu taanaan quantity qofa yoo ta'e rakkisaadha. Again productiin sun gaafa oomishamus haa ta'u gaafa process keessa jiru yookaan gaafa store ta'u conditioniin isaa right condition ta'uu qaba jechuudha for that product. Placein isaas akkasuma the right place and the right time. Product tokko yeroo barbaadne ittiin arginu taanaan faayidaan isaa maal inni? Kanaaf the right product at the right time with the right quantity at the right place with the right price ta'uu qaba jechuudha. Gatiin isaas madaalamaa ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf most of or the most popular mission of the logistics is the management of this 7R jechuudha. This 7R. So internationally, yes,
right customer kana sakkan daganne maalifi product hundi nama hunda fit ta'uu dhabuu danda'a. So the right customer need the right product jedhu sana dubbachuu barbaadeeti. Kanaaf this international logistics is the design and the management of the system that control the forward and the reverse flow of material, services, information into or out of the international corporation jechuudha. International logistics gaafa jennu as international level gaafa laallu the design, the management of the system, both forward and the reverse flow of material, services ta'uu danda'a, information by itself adeemsi inni keessa darbu ka manage itti ta'u international logistics jedhama jechuudha. International logistics jedhama. So erga logistics ilaalle booda distribution jechuun immoo maal jechuudha? So distribution is the path or the route through which a goods move from producer to ultimate consumers. Dhiyeessii jechuudha distribution jechuudha. Wanti nuti oomishne bakka oomishame sanarra gara fayyadamtootatti adeemsi keessa darbu suni distributionidha. Yes, so the path or the route through which a goods move from producer to ultimate consumer is so called as distribution. Again, it is the network through which a producer put his products in the market or pass into the users. Yes, networkidha jechuudha. Networking kun immoo maal wal qunnamsiisa? Producerii fi consumerii wal qunnamsiisa jechuudha. So it is a network through which a producer puts his products in the market or pass to the users. So in kunis distribution jechuudha karaa biraatiin. Again, a channel serves to bridge the gap between the point of production to the point of consumption. Yes, thereby creating time, place, possession of utilities. Channelidha jechuudha. Riqicha jechuudha. Bridge gaafa jennu riqicha. Wanti tokko bakka oomishame irra gara consumption sanatti daandiin yookaan riqichi yookaan immoo gaappiin karaa distribution kanaan fiil ta'a jechuudha. Maal fiduudhaaf? To creating a time, a place and a utility. Wanta fayyadamu sanarra namni maal argachuu qaba? Gammachuu argachuu qaba. Waan barbaade sana fedhii isaa, dimmandii isaa maal gochuu qaba? Achieve gochuu danda'u qaba jechuudha. So that is so called distribution jechuu dandeenya jechuudha. So distribution kana keessatti immoo direct selling isa tokko. So direct selling gaafa jennu it is employed when a manufacturer develop or oversees a channel. Direct employed when a manufacturer develop and overseas channel. This channel requires that the manufacturer deal directly with the foreign party without going through intermediary in the home country. Yes, product tokko Itoophiyaa keessatti oomishne gara Chaayinaatti export gochuu yoo barbaanne producerii Itoophiyaa keessa jiru kallattimaan gara Chaayinaa without any agent kan dhiyeessu yoo ta'e isa sana maal jennaani? Direct selling jenna jechuudha. So direct selling simply the channel that requires the manufacturer deal with directly to the foreign party without jedha asirratti ilaala intermediary jiddu galeessummaan dallaalaan agentiin garagaraa osoo hin jiraatiin productiin tokko producerii irraa kallattimaan userii bira gaafa ga'e, yes, userii gaafa ga'e that is so called what direct selling jennaan jechuudha. Direct selling jennaan. Indirect selling kan jennuun it is also known as local or domestic channel jennaani is employed when the manufacturer in Ethiopia, for example, market its products through another Ethiopian firm that acts as a manufacturer sells intermediaries or middlemen. Yes, indirect selling jechuun agentiin jidduu jira jechuudha. Yes, agentiin jidduu jira. Product tokko oomishne dhaabbata wayiidhaaf kenne dhaabbanni sun immoo akka agent yookaan akka middleman ta'e product keenya gurgura jechuudha. Inni sun maal jedhama? Indirect sales jedhama jechuudha. So maqaa biraatiin immoo local or domestic channel jechuu dandeenya. Kanaaf fakkeenyaaf manufacturer tokko Itoophiyaa keessatti product oomishe manufacturer biraatiif yoo dhiyeesse manufacturer biraa sun immoo product sana sale yoo gurgure adeemsa kanaan indirect selling jennaan jechuudha. Inni kunis one way of distribution idha jechuudha. One way of sending our product to the consumers jechuudha. Maybe image isaa fayyadamuudhaaf ta'uu danda'a. Dhaabbanni keenya maybe haarawaa yoo ta'e yeroo baay'ee dhaabbata beekamu
akka agentiitti yookaan akka middleman'itti yookaan akka intermediary'itti fayyadamuudhaan product isaa maal gochuu danda'a beeksisuu danda'a. Yeroo gabaabaa keessatti market sharingii guddaa argachuu danda'a sila ta'ee fi indirect selling karaa kanaan yeroo fayyadaman mul'ata jechuudha. So what mean by intermediaries? Gaafa jennu this section describe the variety of intermediaries. This mean an agent, a wholesalers or retailers involved in moving a product between countries as well as within a country. Generally intermediaries gaafa jennu agent ta'uu danda'a, wholesaler ta'uu danda'a, retailer ta'uu danda'a. Product tokko biyya tokkorraa gara biyya biraa yookaan immoo product tokko biyyuma sana keessatti kaampaanii tokkorraa gara kaampaanii biraa gaafa adeemsisnu yookaan warshaa tokkorraa gara warshaa biraatti inni sun intermediary jedhama jechuudha in general. So the varieties like agents, wholesalers, retailer involved in moving the products between the countries as well as within the countries. Between gaafa jennu maybe internationally ta'uu danda'a or domestically ta'uu danda'a jechuudha. So certain types of intermediaries do not exist in some countries and that the pattern of use as well as the importance of each type of intermediary vary widely from country to country. Egaa biyya biyyatti garaagarummaa akka qabu isinitti himuu barbaadeeti. Biyyoonni tokko tokko intermediaries gonkumaa warroonni fayyadamantu jira jechuudha. Osoo jiraate iyyuu adeemsi isaanii garaagarummaa qaba. Pattern of use kan jennu isa adeemsa haalli isaa garaagarummaa qaba. Even importance isaanii iyyuu akkasumatti garaagarummaa qaba biyyaa biyyatti jechuudha. So this intermediary like agents, wholesaler, retailers can also be vary from country to country. Again, a manufacturer is required to make several decisions that will affect its channel strategy, including the length, the width, the number of distribution channel to be used. Yeah, even the manufacturer by itself, maal gochuu danda'a? Strategy or channel of distribution strategy can affect gochuu danda'a. Especially fageenyi isaa, yes, length, dheerinni isaa, width isaa, and the number of distribution channel inni fayyadamu. Inni kun karaa adda addaatiin distribution strategy maal gochuu danda'a affect gochuu wanta danda'udha jechuudha. So what factor are affecting the choice of channel jedha. Maarri factoroonni nuti consider gochuu dandeenyu yookaan factoroonni affect gochuu danda'an channel of distribution filannoo keessatti yes choice of channel of distribution jedha. Maal faadha gaafa jennu inni jalqabaa akkuma beektan costidha. Cost. So there are two types of channel costs, the capital and the investment cost of developing the channel and the continuing the cost of maintaining it. Yeah, channel tokko create gochuun yes and also maintain goone yeroo dheeraa tursiisuudhaaf cost nuti baafnu jira jechuudha. Cost nuti baafnu jira. Maybe capital or investment cost are there. Capital or investment cost are there. Kanaaf inni kun akka factory tokkotti ilaalama jechuudha. Yes, among the factors that affecting the choice of channel, one is cost, which means an investment or capital cost that used for developing the channel as well as the cost of maintaining the channel for a long period of time jechuudha. Inni kun factory kan jalqabaadha. Inni lammaffaa capital requirements kan jennudha. So capital requirements and the cash flow pattern associated with using the particular types of middlemen, especially what you call intermediary kan fayyadamu yoo ta'e capital requirement in cash flow pattern in factory biraadha jechuudha. Factory biraadha jechuudha. Kanaaf inni kunis hubannoo keessa consideration keessa galuu qaba gaafa channel tokko select goal. Inni biraa the maximum investment is usually required when a company establishes its own internal channels, that is its own sales force. Yeroo baay'ee investment guddaan kan ba'u internal channel mataa keenya own gochuu ka establish gochuu gaafa barbaannudha jechuudha. Gatii guddaa nu kaffalchiisu danda'a jechuudha haalli kun. So the use of the distributors or dealer may lessen the capital investment. Sababa kanaaf middleman or distributor yookaan agentii kan fayyadamu ufuma keenya channelii keenya establish goone maintain gochaa sales mataa keenya akka geggeessinu yoo jenne gatii guddaa aanu baasisuu sila danda'uuf yeroo baay'ee distributors yookaan dealerii garagaraa
gaafa fayyadamnu mul'ata. Adeemsi kun capital investment kana minimize gochuu keessatti gahee guddaa qaba. So dealeriin yookaan distributoriin yeroo tokko akka barbaachisu beekuu qabnaadha. Inni biraa controlidha. Control. So the more involved a company with the distribution, the more control it exerts. So a company's own sales force affords the most control, but often at a cost that is not practical. Yeroo baay'ee controlling yes yeroo company'n tokko own distribution channel gaafa fayyadamu more controlling jira. More controlling gaafa jiru immoo costing barbaachifni as non practical or not practical cost can be nu baasisuu danda'a yookaan baasii guddaa gaasiin barbaachifne baasii asseeti dabaluu dandeenya baasuu dandeenya jechuudha. So each type of channel arrangement provides a different level of controls. As a channel grow longer, the ability to control price, the volumes, promotion, and the types of outlet diminish. Therefore, more control can lead more cost. More cost. So each type of arrangement provides a different level of control. Maybe as a channel, channel grow guddataa deemuuni, ability to control price can also be raise, volume, promotion, types of outlet diminish. Jechaa deemanni kun immoo karaa biraatiin cost biraadhaaf ammas nu saaxiluu danda'a jechuudha. Kanaaf control can also be another factor in choosing the distribution channels. The other one is coverage. Coverage gaafa jennu scope isaadha jechuudha. Scope isaa market share inni qabu hammami kan jedhu beekamuu qaba. So another a crucial goal is a full market coverage to gain optimum volume of sales obtainable in each market and secure a reasonable market share and attain satisfactory market penetration jedha. Kanaaf magaalaa tokko keessatti dhaabbanni kamiyyuu yookaan kaampaaniin kamiyyuu goolni isaa inni guddaan full market share argachuudha, full market coverage argachuudha. Kanaaf full market coverage argachuudhaaf gaafa channel of distribution keenya filannu immoo faaktaroonni garaagaraa achi jalatti ammas consider wantoonni ta'antu jira jechuudha. Kanaaf coverage may be assessed by geographical or market segment or both jedha. Yaw coverage bifa kamiin assess goona gaafa jedhu yaw segmentation pattern isaa adda baasuudha. Maybe geographic segmentation ta'uu danda'a or market segmentation or karaa garaagaraati laalamuu danda'a coverage actually. Anyway coverage nuti barbaadnu magaalaa nuti qabachuu barbaadnu maali kan jedhu hubannoo keessa galuu qaba dura osoo channel of distribution selecting godhin jechuudha. Kana hubannoo keessa galchineeti kan nuti channel keenya select goonu. Yes, optimum yeroo hundaa optimum market coverage argachuu qabna. Maaliif optimum market coverage gaafa argannu optimum sales volume qabaachuu dandeenya. Egaa revenue yeroo baay'ee generate kan ta'u gurgurtaarra jennee irraa waan ta'eef salesin keenya volume isaa dabale jechuun hamma tokko revenue keenya dabalaa deema waan ta'eef revenue dabale jechuun immoo karaa biraatiin profitiin dabalaa adeema jechuudha. So adequate market coverage may require change in distribution system from country to country or time to time jedha. Yeah, actually adequate market coverage kun yeroo baay'ee changing jira. Change in distribution jira jechuudha. Change in distribution kun immoo maybe biyyaa biyyatti yookaan yerootti garaagarummaa qabaachuu ni danda'a jechuudha. Vary ta'uu danda'a based on the demand and the supply. Coverage keenyas akkasumatti jijjiiramaa adeema jechuudha. Inni kan biraa character of product dha. Product nuti qabnu fa product nuti gurgurru maa inni kan jedhu channel of distribution keenya affect gochuu danda'a. So the channel of distribution system selected must fit the character of the company and the market in which it is doing a business. Even biyya nuti magaalaa sana yookaan magaalaa nuti keessatti gurguru biyya nuti magaalaa itti hirmaannu keessatti wanti jiru maal fakkaata kan jedhu wajjin kan ilaallamuudha jechuudha. Even character of the company wajjin kan ilaallamuudha. Character of product gaafa jedhu. So some of these products require often the first considered relates a perishability or bulk of the product or complexity of sales sales service required and the value of the product. Ega product tokko
amma character of product gaafa jennu akkuma reefu dubbanne productiin kun perishabilii dhamo perishabilii miti yeroo dheeraa turuu danda'amoo turuu hin danda'u kan jedhu ilaalamuu qaba inni kun channel of distribution keenya filachuu keessatti gahee guddaa waan taphatuuf akkasumas hammi nuti productii gurgurru meeqa balkiidhaan gurgurramoo volume isaa hammami kan jedhu inni kunis factory kan biraadha kunis characterii productii keenya irratti hundaa'a even complexity of the sales haalli gurgurtaa akkami simple or very complex kunis ilaalamuu qaba wanti nuti gurgurru servicii barbaada sales service requirement qaba yes keenya meeshaalee tokko meeshaalee hospitaala faa yoo bitte kan daldaltu yoo ta'e achuma maintenance installation inis ilaalamuu qaba achuma keessatti kanaaf sales service dha kun training kennuun jiraachuu danda'a sales service dha isaannan sunni hubannoo keessa galuu danda'u qaba akkasumas value productiin sun qabu kan jedhu ilaalamuu qaba isaannan kunniin faaktaroota channel distribution keenya irratti dhiibbaa fiduu danda'anidha kanaaf sirriitti ilaalamuu warroota barbaadanidha jechuudha so ega kana jenne channel of manage or channel management kan jedhu ilaalla jechuudha so channel management means selecting appropriate channel of distribution and the marketing them work in general channel management gaafa jennu selecting of appropriate channel of distribution and making them work ka hojjetan taasisuu channelii nu barbaachisu filachuu yes channel distribution keenyaaf nu malu select gochuun channel management jedhama so the selection process requires distribution or distribution structure and the choice of specific channel members yeah channel sana warroonni fayyadaman biyyoonni fayyadaman eenyu faada kan jedhu sirriitti ilaalamuu qaba distribution structure isaanii immoo maal fakkaata kan jedhu beekamuu qaba sana gaafa goonummoo objective maal gochuu danda'u qabna establish gochuu qabna so the objective of an international channel of distribution derive from total marketing objects in a foreign market yes objective of international channel distribution derive from total market objective in foreign market na foreign market sanarra hundoofneeti objective keenya establish gochuu kan dandeenyu jechuudha maaliif biyyi tokko biyya biraarraa garaagarummaa hedduutu jira jechuudha culturally garaagarummaan jira value attitudinally garaagarummaa hedduutu jira jechuudha even rule and regulation kan also be garaagarummaa qaba waan ta'eef objective keenya establish gaafa goonu objective sun objective of foreign market sana wajjin kan deemu ta'uu qaba malee kan wal faallisu ta'uu hin qabu jechuudha inni biraa lammaffaan establish a visible channel alternative so the characteristics of customers even products intermediaries competitors marketing environments companies strengths and weakness yes determine the various possible alternative for the distribution of a line of the product again establish a channel alternative or visible channel alternative gaafa jennu yeroo hunda SWOT analysis hojjenna jechuudha channelota filannuuf SWOT analysis isaanii hojjechuu qabna strengths weakness fi opportunity akkasumas threat isa ilaaluun dirqama jechuudha yes ilaaluun dirqama so characteristic of customer beekuun gaarii productiin keenya maa'in agentonni wholesalerota retailerota tu jira kompitaataroonni keenya maal fayyadamu environmentiin sun akkami company sun cimiinni fi dadhabbiin isaa maal fakkaata yes internally jechuudha kana sirriitti ilaaluu qabna sana booda immoo evaluation of alternative adeemsisuu qabna alternative hundi hin fudhatamu sila ta'ee fi alternative jiru keessaa kan nuuf malu kan cost guddaa nuun gaafanne kan coverage guddaa qabu filanna waan ta'eef maal gochuu qabna evaluation adeemsisuu qabna so each channel alternatives should be evaluated on the basis of 3 factors fakkeenyaaf coverage irraa control irraa akkasumas cost dha yes kanaaf channelii tokko evaluate gaafa goonu alternative jiru gaafa filannu isaannan faktaroota sadeen kana maal gochuu qabna hubannoo keessa galchuu qabna coverage isaa maal fakkaata full market coverage nu argamsiisuu danda'a kan jedhu beekuu qabna even controlling isaa hoo yes what about the cost sakana sirriitti madaalle sakana sirriitti ilaalle channelii barbaadu sana maal goona select goona jechuudha keessa so for selection of the channel you have to take care of what coverage control and cost sannin kannin hubannoo keessa galchuu qabna inni biraa as the last one is what choosing channel
erga evaluate goone alternative kan minimum cost kan large coverage kan minimum control qabu keessaa maal goona select goona jechuudha. So after the alternative channel have been evaluated, the one most appropriate of stated objective should be choosing jedha. Yes, jalqaba objective keenya establish goonee jirra. Objective keenya achieve gochuudhaaf channelii nu barbaachisu immoo kami kan jedhu evaluate gooneerra amma kan dhuma channelii sana maal gochuudha filachuudhaan gara hojiitti seenuudha jechuudha. So inni kun maybe it is what the last strategy for selection of the channels jechuudha. So international marketing in video hangammaa hojjechaa turre egaa kana fakkaata. Video laaltanii waa wayii keessaa qabachuu ni dandeessu. Video kan biraatiin amma ol arginutti egaa nagaatti ta'a. Chaanalii kana jajjabeessuudhaaf subscribe godhaa. Akkasumas videoowwan kanneen barattoota yuunivarsiitii keessan kanneen kanan argineedhaaf share godhaa haa fayyadamanii kan jedhu dhaamsa kooti. Video biraatiin amma ol arginutti garuu nagaatti.